Bishana Addis Ababa Yagalana gutu nadabarsi Bishana Addis Ababa Yagalana gutu nadabarsi Indone hingagabe Yamagali shashi natafarsi Askotu asinjira Lagahar Studio Oromia 11 jira. Ashamaakam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromia 11 kun qophii keenya dhamuwelu torbeedhaan gara keessan qaqqabudha. Torbee kanaaf immoo namni nuti galateeffannuu fi yaadan weellisaa kaleessaa faarfataa fi paastara hardhaa Abbitoo Kabbadadha. Abbitoo Kabbada yoo yaadan akkuma hundi keenya sammuu keenya keessatti dhufu mataasaa gofaree filatee taa'ee marxifatee askottu asinjira jedhee yoo gitaara dhahatudha. Kanaan alattis Abbitoo Kabbada hojiiwwan gurguddaa dhalootatti osoo hin nuffamin darbaman hedduu hojjetee jira. Abbitoo Kabbada hojiiwwan akkamii hojjetta jedhumu waan muraasa daawwannee na waliin ka walitti deebinu ta'a. Ansittiin hajji kan si waliin turtii godhu ta'a hanga dhumaatti nu waliin tura. Kalis sagalee isaa kiloolee weelluun dhama akka qabaatu godhusanii gitaara isaa taphachaa bishaan Addis Ababaa yaa galaana guutuu na dabarsii hinduunee hingaggabee yaa magaallee shaashii na hafarsii askoottuu asinjira Harargee dirree walakkaan jira jedha weellisaa kan ture weellisaa Abbitoo Kabbada hardhammoo waanan citee sittaafeef anatu beekaa hirkoo guyyaa rakkoo michuu barabaraa jechuun sagalee isaa hin quufamne saniin faarfataa mana amantaa kiristaanaa pirootestaantii fi paastara ta'ee tajaajilaa jira. Lafa waaqni amanee biiftuu bira bulchu biyya bunaaf dammaa akkasumas warqee kan taate Wallaggaan dooktaroota, paayilatoota, qabsaa'ota, sabboontoota, beektotaa fi weellistoota hedduu sabaaf darbees biyyaaf gumaachitee jirti. Isaan keessaa tokko immoo Abbitoo Kabbadadha. Yooma guddadhu sirba jaaladhee of argee jedha weellisaan kaleessaa fi paastaraaf faarfataan hardhaa Abbitoo Kabbada. Qarshii akka namaaf argamsiisu ergan kaasetta baaseen booda bare. Sirbi hidda dhiiga koo keessa waan turee fi waanan jaaladhuuf weellisaa tures jedha. Ijoollummaa isaarraa kaasee jaalala muuziqaan qabamuun weellisaa guddate. Barumsin jaaladhu ture. Haayiskuuliyyuu yeroo san kan xumure abbaa koo sodaadheetii jedha. Weellistoonni gariin sirba baasanii uummata biratti jaalatamummaa argachuuf yerootti fudhata. Namoonni akka Abbitoo Kabbada immoo kaasetta jalqabaa baasanii jaalatamummaa guddaa argachuun alattis dhaloota bara san hin turiniin dhaalaan jaalatamummaa horatu. Abbitoo Kabbada maqaan isaa yoo ka'u magaala dheeraa mataa goofaree marxifatee gitaara taphatu askoottuu asinjira jedhee intala jaalatu san waamu viidiyoo kilipii santu sammuu keenyatti dhufa. Fageenyan na dhowweef malee si yaaduun dhiifne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenyatti hammaatu nagaan taa'ii rakkattus rabbi jira beeloftus obsii taa'ii ani mucaan kee nagaadhaa haadha koo na yaadini jedhee weellisu hunda keenya garaan nu hammaata. Imimmaan ija nu guuta. Haadhota keenya osoo hin baratiin nu barsiisan. Ofii dhokatanii fuulduratti nu baasan. Bifaaf umrii isaanii nutti fixan yaadannee imimmaan coobsina. Fageenyan na dhowweef malee si yaaduun dhiifne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenyatti hammaatu nagaan taa'ii fageenyan na dhowweef malee si yaaduun dhiifne ayyoo koo maaliin godhaa garuu fageenyatti hammaatu nagaan taa'ii rakkattu si rabbii jira beeloftus obsii taa'ii ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eega akkamiin ta'aa caaltuu fageenyan na dhowwee
Atis halaala teessee na yaaddaa, anis halaala taa'een si yaadaa. Obsi wal arguuf jirraa shaggee koo, hammasittuu salaamata jedhe yeroo inni salaamata itti dhaammatuu fi beellama qabsiisu nutis dhageeffachaa waliin yaadaan beellama qabanna. Kawajin dabarsine beekatamin taaya jaltu fageenyaan na dhoowwe jaalala dhugaami ooftu kawajin abbookkanne beekatamin taaya jaltu fageenyaan na dhoowwe. Ijaan na laaltee garaa koo birbirna gootee shaggituun tiyya. Angaruu garaan koo baay'isee hawwaa otoo isiin na bira ooltee na gammachiistee takkittiin tiyyaa jedhu maal qabu yeroo isheerraa qooddee fi maaf kophaa isa raatessiti jennee isarra dhaabbannee intala qalloo magaala san komanna. Akkamittiin jiraadhu yaalosiitoo sirraattiin gargar bahee kophaan taa'ee watwaataa takkittiitoo maraattuu sirraa ta'ee jedhe sagalee isaa mi'aawaa saniin weellisummoo jaalalaaf gatiin hammam akka kaffalamu yaadanne dhuguma qorichi jaalalaa maali laata jenna. Yaanni koo gama keetii yaanni koo sibiraa gama koon deebinee yaa jaalallee firaa koo garaan obsa dhabee duuba maaliin taaraa jedhe weellisummoo abdii qophee jaalalleesaaf miira akkamii keessa taa'e barreesseef jennee sagalee abbu ta'uun immoo yaaddoosaa isa waliin qooddanna. Yaanni koo gama keetii yaanni koo sibiraa gama koon deebinee yaa jaalallee firaa koo garaan obsa dhabee duuba maaliin taaraa duuba maaliin taaraa. Yaaddoo kanaan osoo jiru ammas abbi ta'u kabbada waanan godheen beekuu garaan shee jabaatee miila fageeffattee shaggeen tiyyaa kophaatti nagattee jedhu maaf gatte maaf isa dhiifte namatu gorse moo ofumaa fedha isheetiin jennee maal akka ishee fageesse manaa isee baase waliin gaafanne. Waanan godheen beekuu garaan seen jabaatee miila fageeffatte shaggeen tiyya anaan kophaa dhiiftee kophaatti nagatte. Sirboonni abbi ta'u kana qofaa miti kaleessaa hanga har'aa hanga borutti dhalootaa dhalootatti jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaan kan dhageeffataman. Sirba isaa looshaa jedhuun sagantaan cidhaa hedduun bareedee ture har'as bareedaa jira. Abbi ta'u kabbada erga weelluurraa fagaatee waggoottan lakkaa'amaniiru. Garuu har'as sirboonni isaa nuffii tokko malee dhageeffatamu. Jaalalleewwan miirota isaanii walii ibsuuf wal affeeru. Akkuma weellistoonni hedduun jedhan muuziqaan ayyaantummaa qaba. Saniif fakkaata miiraan waliin raata'aa yaadaan badaa takka jimmaa takka mattuu baddallee siddisee barbaacha hanga gimbii waliin kan imalu. Sirboonni isaa hedduudha. Sirbiin Ilfinash Qannoo waliin sirbees Koyyaa Shungee Meechimchim Goonaan sirba baay'ee jaalatamaa turee fi ammas jaalatamu. Irra deebiin intala Ilfinash Qannoo kan taate Daangaa Haayile Yesuusii fi Isqiyaas Mazammariin meeshaa muuziqaa bara kanaan wal simatuun hojjetame har'as jaalatamuudha. Koyyaa Shungee Meechimchim Goona Koyyaa Shungee Meechimchim Goona Koyyaa Shungee Meechimchim Goona yaa wayyaa koo fooyyee yaa wayyaa kee intala yaasa hiddiin tattaraare yaa garaa koo fooyyee yaa garaa kee intala yaasa hiddiin gargar baase na yaasa jaaboota keemii ahaa na yaasa maa
Abbitoo Kabbada weelluu guutumaan guutuutti dhiisee amma mana amantaa Pirootestaantiitti barsiisaa yookaan paastara faarfataas ta'ee tajaajilaa jira. Gitaara isaa ittiin nu isa yaadannu saniin immoo amantaa itti amane saniif faarfata. Tajaajila amma irra jiru kanaaf akka isa gargaarus barumsa isaa digrii lammaffaa Masters of Art in Theology baratee jira. Inni sirba dhiisus kaasetta isaa jalqabaan kan isa jaalate uummanni isaa sirboota isaa barbaadee dhageeffata. Yoo hojiin cimaan hojjetame dhalootaaf ta'e akkuma sirboota Abbitoo Kabbada kan dhalootaa dhalootatti darba. Kanaaf immoo Abbitoo Kabbada qofa osoo hin taane ogeeyyiin gama hundaan hojiilee kanneen irratti hirmaatan galata guddaatu malaaf. Nutis qophii keenya dhama weelluu torbee kanaan gumaacha aartii Oromoo keessatti qooda bahateef weellisaa kaleessaa fi paastaraaf faarfataa har'a Abbitoo Kabbadan ulfaadhu galatoomii jennaan. Yaanni koo gama keetii yaanni koo sibiraa gama koon deebinee yaa jaalallee firaa koo garaan obsa dhabee duba maaliin taraa sirba kana kan barreesse Abdii Qopheedha. Yaa jaalallee firaan kun waaqabaa jedhu namoonni dhiyeenyaan isa beekan. Yeroo san haadha manaasaa fi jaalallee isaa kan turteef sirbi kun seenaa dhugaan akka barreeffame odeeffannoon argadhee ni agarsiisa. Abbitoo Kabbada sirba isaa kanaan immoo sagalee isaa bareedaa san wal simsiisee weelluun kun akka dhama qabaatu baraabaratti osoo hin nuffamin akkuma jaalatametti akka darbuuf immoo gahee guddaa taphatee jira. Namoonni kaleessa weelluun har'a jaalannee dhageeffannu hundi akka as ga'u akka nuti dhaloonni kaleessan turre dhageeffannu godhan hundaaf galata guddaatu malaaf. Kanaaf nutis Abbitoo Kabbada hojiiwwan kaleessa aartii Oromoo keessatti hojjeteef isa galateeffachuu jaallanne. Torbee immoo qophii biraatiin hanga wal arginutti torban gaarii torban milkii kan waan nagaatti dhageenyu nuuf haa ta'u nagaatti.